wangeeluma kanaatu dubartuu dubrummaa hin qabne ajjeesaa jedha. Wangeeluma kanaatu luboonni dubartii dubrummaa qabdu haa fuudhu jedha. Hin qabne hin fuudhu. Aramme ajaa'ibaa miti ni yaadeef wallaahi lazim. Taanoo eenyuu fuudha silaa. Kanaa burjaajeesseeran. Wangeeluma kanaatu Yesuus namaa jedha. Wangeeluma kanaatu gartee Yesuus gooftaadhaa jedha. Wangeeluma kanaatu Yesuus Kiristoos hin duune jedha. Wangeeluma kanaatu du'ee jedha. Walii galee wangeeluma kanaatu Waaqayyo mul'atu jedha. Wangeeluma kanaan Waaqayyo namaa miti jedha. Wangeeluma kanaatu Waaqayyo sagalee isaa namni dhaga'u hin jiru jedha. Wangeeluma kanaatu gartee yaani gartee Yesuus fannifamee jedha. Wangeeluma kanaatu hin fannifamnee jedha. Wangeeluma kanaatu waan adda addaa dubbata burjaajeesseeran. Wangeeluma kanaatu Yesuus ergamaadha jedha. Wangeeluma kana Yesuus Waaqayyoon na caalaa jedha. Wangeeluma kanaatu naaf Waaqayyoon tokko jedha. Wangeeluma kanaatu Yesuus ergamaa saba Israa'el duwwaadha jedha. Adii galee mee wajjumaan lallaallaa weeyyee ati islaamummaa tana Waaqayyo tokko kan duune san Museen Yesuus ergama Muhammadis ergama Waaqayyoon tokkicha isan duune isa jiraata isa waa hunda gararraa jiru kana maa kana fudhattee masa qabne oo masa qabe yoo maatii sodaattee dubbiin jajjabdu beek rakkisaadha osuma kana jedhanii duutii nama dhufti. Maatiin sodaan maatiin kolleen jira lubbuun garuu sodaa sana hin galleetti barachumaadhaaf malee. Inshallah ayya. Maatiin koo lubbuudhaan hin jiran garuu barachumaaf malee sodaa maatiif miti. Okay, akka waaqni tokko ta'e sii galee waaqni tokko ta'e. Musliimni natti mee osoo hin taane akkuma wangeelli dubbatutti waaqni tokko ta'uu naa gala akkachumarraa taradda'uun. Yesuusis akka nama ta'e sii galee siif hin galle. Naa galee ani. Yesuus akka ergamaa ta'e hoo? Akka ergamaa ta'es naa galaa jira. Waaqayyoon keenya dubbate amma. Yesuus Waaqayyo akka qabu ni beektaa? Waaqayyoon kocha Yesuus ergee sanaadha. Sanuma nuti sanuma qaba sanuma waaqessinare. Sanuma. Ati bakka amma teenya amma jechuun isin fudhatan waldaan tokko isin fudhatu ati islaama isin jedhani. Peentaan isin fudhatu. Ortodoksiin isin fudhatu. Waaqeffataan isin fudhatu. Ati amma gimmaasha bira kutte gimmaasha miti parsantii 80 maal islaamaati. Shaaduma dhuguma buusanis raafee Waaqayyoon tokko Yesuus ergama isaati Muhammadis ergama hanqanuma jechuu qofa sirraafe. Maaltu kanarraa mee gufuu sitti ta'e maal siin galinii? Barachuutti hin jira amma wanti naan galee hin jiru garuu iddoo ergamaa sanatti wanta biraa na gabba'u tokkodha. Sammaali mee? Musliimni Yesuus Kiristoos akka deebi'ee dhufu nama namitti firdiidha. Dhufa yaa. Nabiyyu Muhammad immoo nagaan isaanirraa jiraatu du'anii jiranii deebi'anii hin dhufan. Ndufana guyyaa boru malee akka Muusaa. Ergamaa jalqabaas kan xumuraas akkamitti jechuu dandeessan? Muhammad Muhammad Nabi Muhammad laa Yesuus Nabi Muhammad dur ergame hojii isaa tanuma inni hojii biraa seera biraa qabateen dhufu bar gaafa deebi'u seeruma Nabi Muhammad kanaan bulchee jiraatee hin duune waan hin du'iniif hojii isaa osoo hin xumureen rabbiin isa baraaruuf fuudhee kanuma deebi'ee islaamummaa kanarratti bulchaa hadiisattis akkasumatti jira. Nabi Muhammad ergamummaan isaa amma fakkeenyaaf Museen ergamee ture ergamummaan isaa Museen wayii arra wayii jira ergamummaa jedhamaa miti ergamummaan irraan fudhamtu warra. Ammoo arra Museen ergamaadha jennee seera inni bulchu saniin buluutti hin jirru jechuudha. Rabbiin Nabi Muhammad ergamaa isa xumuraa godhee biyya lafaatitti erge Yesuus haareetti rabbiin ergaa godhee san fidu. Seeruma jiru kana eenyu sagalee tamtu ta'e seeruma jiru kana Muhammad kana bulchuuf
gartee kana maratti bulcha malee akkuma gaafa duraallee biyya lafaa dhufe sana gaafa Yesuusillee dubbate ani seera raajota diiguuf hin dhufne akkamitti raawwatamuuf jedha sana seeruma Nabi Muhammad kanaan wanta jedha malee ergaa biraa haaree qabateen dhufu. Ergama xumuraa osoo hin ta'in erguma sani inni ergaa dura ergamee jira saba Israa'eliif har'a saba Israa'eliif hin argamu. Uummatuma Nabi Muhammad kana keessatti gadi bu'a jiraatee masihii waan dajjaal jedhaniin sanis hin ajjeesa. Harkarroo namni kana nyaatan hundaas hin fixa. Subhaanallah ajiib. So akkasi jiraatee hin du'a. Kana nu jiraatu jiraatee du'ee guyyaa qiyaamaa booda hin dhaabbatu guyyaan firdiidha. Malee raajoonni takka biyya lafaa kanatti deebi'u hin jiru liisan. Hanga guyyaa xumuraa guyyaa firdiidha guyyaa du'aa kaafamu malee. Yesuusis osoo hin du'in biyya lafaa kanarraa Rabbiin Waaqayyoon gara isaatiitti ol fudhate. So gana du'a dhandhamata jennee amanna. Akkuma wangeelaatti Ibroota keessatti illee Rabbiin du'a isa baraaree jedha Ibroota 5:6 irratti. So gara isa Waaqayyoo isa du'a isa oolchuu isaaniitti boo'ate imimmaanii fi lallaba guddaadhaan lallabate akkasitti gartee isaaf dhagee jedha Waaqayyoon. So sani malee waan biraatii miti. Yesuus wangeelarraa ergama jedhaati ergama metteetti naman to'ate. Akkasuma waan biraa maal? Rabbiin ergee jedhaa miti. Yesuus Waaqamoo nama jettee. Bakkuma nama jettan sanitti pooyintummaan guddaan kan amantooti lameen irra walii galtu taasa keessattuu. Akkas dhufu. Du'uudhaan dhufa. Walumaa galattuu Yesuus du'uuf dhufa. Gara lafaa waannaa wanni ni dhufu kadhatee Rabbiin kadhannaan ol baase. Rabbiin kadhaasaa dhaga'ee. Uummata jalaa gadi deebi'aa. Fuula Rabbii malee wanti takka nafu jaa Qura'aanni. Saniifuu Yesuus du'uuf dhufa. Akkas. Sanuma immoo akkuma ustaazni ammas hin jedhan ofii isaatii waa takkallee shari'aa tokkollee fudhatee hin dhufu. Imaamayyuu uummata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo san jiru jalatti bula malee imaaman ta'u inni ofiifuu akka hadiisatti jirutti. Akkas. Rabbi siif haa laaffise obbo. Wangeeluma dubbisnaan otoo siif laafti. Yani waan guddoo taan hundi barumsa hunda namni hin baratu hanqa du'utti barumsa nama dabalata. Ati daddafee seenaan sin dagattu beek. Itti jabaadhuuti wanta jedhi. Maal jettee rammee waa barreessee turte? Gaafiin isiin gaafatte ergamaan Nabi Muhammad ergamummaa isaatiis gartee ta'uusaa amma wanni gaafiitti tahe isaan deebi'ee dhufaa. Akkeette. Isaan kun ergamaa moo nama moo waaqa jettee amantu? Maal ta'e dhufe? Isiin laa hin jettu hin amantu akka jette Nabi Muhammad khaataman nabiyyiina jettanii. Yesuus ni dhufa akkam eenyu is Nabi Muhammadii ergamaa xumuraati moo Yesuus ta'u ergamaa xumuraati jette? Sigaltee? So Yesuus ergaasaa osoo hojiisaa hin raawwatin osoo waa hunda barsiisaa jiru ajjeechaadhaaf isaan godhan Rabbiin uummata jalaa fuudhee miti. Gartee jaarraan isaa dhumatte Rabbiin gartee alaafata Nabi Muhammad isa boodaan ergee miti. Nabi Muhammad jiraatee hanqa jiraachisuu waan jedhe miti. Yesuus deebi'ee du'umaaf dhufa. Islaama mara jiraatee ibaada godhata. Gartee mallattoo qiyaamaati inni gartee waan ranqa raawwateeti malee waan shari'aan inni biraa fidee akkana dalaga kana godhan quraanumatti malee waan biraa ta'etti bulchuuti. Du'umaaf dhufaantu namni beekumsa addaa dabalte maaliifi aadamirraa jalqabee ilmi namaa tokkolleen haduwan dandamin hin jiru. Akkasi. Bileen jalaan bu'aa inshaallah bileen nu naqame. Namuu du'ee jira. Ani taa'inatu bu'a. Ayyaa isaa ta'e galatoon. Akkasi du'een kaafama hin fuudha ilmaan horootalleedha. Akkuma macaafattuun du'a bar Waaqayyo jedha macaafni ustaaza Qorontoos diddame wayi san irratti maal jedha miila Waaqayyo jala eega galchee booda aangoonni kenneef guutumatti Waaqayyotti eega deebisee booda miila Waaqayyo jala ni gala Waaqayyo immoo miila Kiristoos jala hin galu Waaqayyo sana booda waa hunda irratti ta'a jedha qophaasaa. Hin amne jechuudha ilma wanni jedhan sun hin amne. Xumuramee raangoonsa hin du'alle hin jiru abbaa bicha tafa. Firdis kan kennu abbaa. Akkas. Waan hundaa'u murtii waa hundaa kan godhu Rabbi.
fuula abbaa Akkana kun isaa. waan nama dhibuu miti. Isin akkasii Yesuus waaqan jettuun rabme jalaa dhiiste baratte waggaa hedduu turte baras. Yesuus waaqan jettuun ergama jettiin waa hunda jettiini. Yaani amma ergamummaa isaa tana ergama akkam ta'a. Kanuma achi jidduu tana waa itti jira malee rabbiin guyyuma fedhe beekta. Rabbiin mee waan isin jedhu namni nama lallabeefis waa dhugaa si argisiisteefis namni guyyuma tokko rabbiin second way irraa agartee irraa bana malee Nabi Muhammad abbeera isaa yookaan adeera isaa waggaa meeqa 60 maal waliin jiraatanii bar 60 maal waliin jiraatan wayyaa mane Nabi Muhammad itti lallabuu dhiisee takkaatu wajji galan wajji nyaatanii bar gartee waaqeffataa guddaa warra abbaa gadaa guddaa ture bar abbaa gadaa ture bar abbaa gadaa guddaa so yaani guyyaa keessa rabbi Nabi Muhammad akka inni amanuu yaadee itti booyee ni yaadaaf itti lallaba abbaa isaati gaafa inni قالت إنك لا تهدي من أحببت ولكن لا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وسي النور ربي أتي متنا من قتل جتو وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أتي بار كرمت كرك أجل أيام تملك أجل لم تلاب بكيس أتي نيتف فرأتي سندن ديسو جريناتي أنا هم فرأتي سوجي خيتي متأتي للبو ملي وما عليك إلا البلاغ المبين متكنم تمل للبو أرجسي سمالي وما قرتي أكما ربي سبحانه وتعالى نبي إبراهيم ميز قافا جيت وأذن في الناس قرتي للا بخيرون لك أبسيسا نما لك أجي سنة لقي أمم راسان توجي أمال لي أوات أتي نما للا بنو تقرتي نما التنين يتي وررمونو هنسر التنين أوستيني ما مالي أبا فدي فرطة قرتي موتمان تكو سيرا باسا مالي بويو تايب قرتي بويو أكنتي أكس قولي سينجو سيتو سيرا جل ديم أنتاتي تيو ديمو باتي ورق ألتي ولك إلنتو قالت لي نجي رد هم قالت قفا متي سو سنيف اما غرتي وانجيل بسم الله الرحمن الرحيم من قبل كان دبسنا غابو وي انغا بيسوس سم جانوتي بسم الله الرحمن الرحيم جنامي انقبر بسم الله انقبر واتك اكبنت مچافا ككون وفاجر ابر ها مچاف بلوك داني جرا مصحف قدوس هاي عاد عام وند منفس قدور أحد ملكم أملاك سنجرت جرت وأنا ما أنا كذا أمون جرت وانجيل الرا ليس بدني جاندوزا كانوا مجان بس مقال يجون أبان إرجع وانجلو في قرتي أفور وأنا ما كان في ولا إلما كان جاني كان ولا في إفهام جرا من تانا خا إنجرت بر أكو أنا من خير نبر وانو تيمان دكان دالتو يجور رجيسي تكاد دكان دالتو نبي تاتي مه كان نما سوتش قديم دكان دالتو بوتوفا رجيسي dhageesse waan sana nama moo jedhame takkaan amane namni kijibii jedha kijibaa dhugaa ta'a. Sigala buyyoo kan moo deddeebi'ee akkana jedhe feemas doktora eenyu jedhan namni akkasi fudhata namni. Waliigalee aman fuudhee aadaan takuunu diinan wala maal jedha rasicha tokko aadaan deemtee aadaan tun amantii yeroo taatu jira. Amantiin tun deemtee aadaa yeroo nama duraa taatu jira. Artee ofumaaf if biraa eegalee namni amantii godhata yeroo garii amma hindi keessatti ramme hindi keessatti sanga gabbaranii bar miti. Aqlumatee dibicha guyyaa tokko gabbee ani waa keessa jedhee dubbatee ni beekaa jettee yaaddaati. Waan ajaa'iba. Wanta kana yaadachiistee abbummaas gurbaa tokkootu nama hanga keetiitti dardara guddaa. Ijoolleen xixiqqoon ni dararan gizeenni karaa bobbaa galu gizee hunda. Ijoollee dhaadha'uun hin taatu yoo ijoollee dheegaa yoo ijoollee dho'itaa jaanii. Yoo ijoolleen tun gubdee mijeetii malatti baase. Warra Alii Sultaanarraan tana nyaata godhanii wadaaja sadaqaa jira. Deemaa dhaqaa nyaadhaa jiran ijoolleen tapha dhiisteeti horiyaa hottee inni karaa isaa hote. Xiqqoo deemee gizee garagalee ilaalu ijoolleen yaate achiin maqu jirti hayi. Sa ijoolleen dhuguma godhatte jee ammaas xiqqoo deemee gizee garagalee ilaalu ijoolleen gorte. Yoo nyaanni kun dhugaa ta'e nallee dabree mijee ijoollee faana fiigaa hotee jaan. Maggas. Nyaata jirra. Ifumaa kijiba uumeeti. Ifuma ammas. Biibii amaniif naafu. Subhaanallah akkas jechuun guyya tokko Yesuus gabbeeni waaqessan illee hin jenne namumaatu uumeef akkuma warra mawluuda Nabi Muhammad mawluuda naa godha jaalaluma keessa abboo akkana yoo gooneef hoo gartee mahabbaa. Humaje cafaquu fi eegalee dibbee nama Muhammad walitti qabee takkaa dibbee tume. Mee nama feete gaafa warra dibbee tume Nabi Muhammad dibbee Allahumma salli ala Muhammad takkaan goone.
Akan goona jiran. Abu Muaz Namatu kana umma mirqaane bar alkan kana baatu marwata akkana goone saw mirqaane waayo akkana goone bar mala baasate nama tokko karor waa kaaya addunyaa tana bidaa taatus gaarii taatus sanii deemi aadaa fi amantii waa nus seente bar arte so akkas taate malee aaduu amlaakii fi maarree waan takka hin jirtu sadeen waaqayyo tokkuma nu feenatti hin tanatu feene eessuma ajaa'ibaa qabna feenatti feenet Akkam bulta yaa jamaa. nagaa ani hin bulle nagaa ummanni bultan isin ani hin bulle rabbi naa bulchu Har'a waan jiranii warri shaataa qabatan. dhuftee kaati kuno seenaan atoo Kaleessa suddoo. Hani moo. badee dhugumaan baddee jirta wallahi wanti muddaa Dirii midhaayyoo hin ta'u. realitiin si An kan jedhu gaafii qaba. ayyee Silaa isin fakkeenyaaf Nabi Muhammad deebi'anii dhufan moo deebi'anii dhufu jettan? laa nabi Muhammad hin dhufuun jedhe nabi Muhammad maa Hin jiran dhufu amma Museen isaa? Abrahaam Salama hin dhufan Hin dhufan. Maalii kanaafuu waan barbaadda yoo hojjettan eenyutu isin eewwadha? maal jette Fakkeenya waaqayyoon ni sodaanna. Waa hunda caala kan sodaannu waaqayyoodha. Maaliif du'a booda jireenyi ni jira kan jedhuuf. akkas Isin immoo Nabi Muhammad du'aniira. Itti du'anii deebi'anii hin dhufanidha isaa. nabi Muhammad duba nabi Muhammad wayii waaqa keenya Eenyutti amanaa jirtu silaa? nabi Muhammad ergama inni itti amana Yesuus ergama inni itti amana Abrahaam ergama inni Salamuun ergama inni Allah Kan isin waaqayyo amanaa jirtanii eenyuun? Allah waaqayyo Yesuus Kiristoos Nublee waaqayyootti amanna ka. waaqa kam Yesuus moo Waaqayyoo abbaa. Isaan sagalichis isuma innis isuma. isatti laa waaqayyo abbatti amantaa ani isatti namana kabiraatitti Waaqayyo namana abbaa jechuun nu waaqayyoonis isuma sagalichis isuma hundinuu isuma ka abbaa maqaan maa fuudha qulqulluu sada waaqa yes tokkicha. okay waaqayyoon san Yesuusi waaqayyoon san Yesuusi Waaqayyoon Yesuusi. amma laala kanaa jira Waaqayyoon laal Yesuusi jechuun laal abbaa fi abba waaqayyo abbaa jira ilmaa jira miti Ayyee jere ka ayyee ilmi kun abbaadha waaqayyoonis isuma tunis isuma. kun okay kun abbaan ilma jedhame wayii amama abbuma jedhamaami Abbaa foonitiin adda kun. Abbaa foonitiin adda abbaa akka keenyatti abbaanii fi ilmi yoo jechuun abbaa fi ilma jedhamu malee akka waaqayyoo fi Yesuusin. waan jedhe kun Yesuus yaa jedhu qayyiin kun keelloon kun abbaadha jedhu eenyutu Yesuus kana biyya lafaatitti erge Yesuus kana eenyu erge Waaqayyoon akka namaa sana ergee osoo hin ta'in ofii isaatiin ta'i jedhee osoo hin ta'in ergama galbeetii ergee dhaqiitii durboon Maariyaamitti kan jedheen Waaqayyoon. Feenu ta'in waan jedhe ati Oromoodhaa mi anis Oromoodha wayi fannoodhaan ulachuu fannoo miti bar Oromoodhaan afaan Oromoo sirraan beeku narraan beektu waan jedhe am fakkeenyaaf yoo an gartee dukkaana si erge ati ani ergaadha ati ergamtuudha mi miti an fakkeenya Waaqayyoon gochuullee hin danda'a ofumaa isaatiin eenyurra bule sirra jechuun nama Waaqayyoon nu bira hin jira hin godhe malee ofii isaatii waan biraa ergee hin taasifne ofumaa isaatiif dhaqee gara durboo Maariyaam keessa bule Waaqayyoon isuma. Amma saniif dila tokko deemnee bara qaamni Yesuus jedhamuu fi qaamni abbaa jedhamu jiramu hin jiru abbaa fi ilma kan jedhamu. Maqaa lamaa maqaa fuudha qulqulluu sada waaqa tokkicha. An kana jenne maana dura deemte. An san hin jenne sadii dhiis lamaan kana haasoo hiname dura. Abbaa ilma kan jedhamu jiramu hin jiru ni amantamoo namantu. Ilma kan jedhamu. Abbaa fi ilma kan jedhamu. Sada waaqa tokkicha sillaasota maa jedhama illee tokkuma isaan bara. Yaa achin dhayine bara. Okay waaqayyoon abbaan hafuura qulqulluu biyya lafaatitti erge moo Iyesuus biyya lafaatitti erge?
waaqayyoon hafuura qulqulluu biyya lafaatti erge jechuun yeroo dursa kana hafuura qulqulluutiin jaran afaan oromoo ramme sinigalu jira ramme gaarii nu galaa jira amma na hojii deemuutti hin jirtu mucaan ani gaasii waliin deemti jira sodaadha ni sodaatti haa jechuun ni beekti jechuun maanoo tokko hin sarrabamti feeta tanaaf didu jirti wallahi gaafaan qalama qayyii kanaa fi qayyii fi biicaa wal cinaa qabi dubbiin raawwatte gaafuma afaan oromoo haasoo jettuun afaan oromoo haasoo jettuun afaan oromoo kana ilaali ergaa ni beekti akkas isa abbaatu ilma ergee jechuun jirti barsiinu qamicha jennaan abbatti amannaa jettu waaqayyo isa ilma erge kan jedhamu akka namaa miti kun waaqayyoon akka maalitti erge duba ilma namaati cubbuu keenyaaf kan ta'e malee cubbuu keenyaaf kan ta'e malee waaqayyoon ilma namaa irra amma lafa haa akkanumatti haasawa inshallah waan jedhe Yesuus Kiristoos eenyu biraa bee biyya lafaa dhufe yoo gaafina si gaafa deebiste shaada qabatta beektaa irra saniif hin jedhe osoo shaada itti Yesuus Kiristoos nuuf jedhe cubbuu nuti balleessine cubbuu addaan balleesseef jedhe eenyu biraa dhufe Yesuus Kiristoos biyya lafaa sima waliin deema waliin qaba eenyu biraa dhufe eenyu biraa dhufe ilma addaan biraa dhufe abbaa biraa bee dhufe moo ilma addaan jechuun inni kan dhufeefis kan waaqayyoon waggaa 5,500 dhaladhee dhufeen si fayyisa jedheef. Amma teessee fakkeenyaaf isin gaafadha eege yoo kana deebiste nagee ati biyya tam jirta feeni. Dubaay jira. Dubaay jirta. Biyya tamirraa Dubaay deette. Biyya tamirraa Dubaay deette. Itoophiyaa. Itoophiyaa goobas akkas naa deebiste ilaal. Achirraa dhufte. Okay, Yesuus Kiristoos biyya lafaarra ture miti. Eenyu bira ture duraan osoo biyya lafaan dhufin. Waaqayyoodhumaan isuma. Akkasiin hin jenne eenyu bira tureen siin jedhe. Waaqayyoodha kaa. Abbaan amma keenya Yesuus waaqa isin hin jenne bara. Mee waan tanaan gaafadhaa qoy eenyu tan obboleettii ta'e tana ta'a hafuura. Salee maali maqaan akkanaa ta'u maal jettamee rammee maqaan si gubbaa kun maali? Tallaay Fiqaaduu. Maqaa qubee gabaabatti akkuma jechuun akkuma jirutti hin dubbisaa bara. Maal balleessine? Ayyee. Hai. Hai akkasuma wayya nagaa qabdu ati. Nagaa galata rabbi. Baga sii bareedee jirtu fooniif hafuura nagaa. Alhamdulillah. Kaas alhamdulillah. Ati warra alhamdulillah iti moo warra haleluuyaati? Maal jette? Sallaay. Maal jette? Okay, ati islaama moo kiristaanan jedhe? Kiristaana. Mashaallah. Mashaallaan jeesa. Okay. Eenyu kiristaana ta'e siin jedhe? Maal jechuudha? Islaama ture seete? Laan islaama turte akka quraanaatti islaama turte guyyaa keessaa gartee maatiin teessisi cuuphaa si goote malee quraanni kiyya akka jedhu namnummaan ilma namaa akkamitti beekamu rabbiin naa hime quraana kiyya irratti. Eessarraa jammariiti natti? Suuraa Room aayaa boqonnaa 30 lakkoofsa 30 irra jira. Maalirraa jammariiti? Quraana suuraa 30. Quraanni nun beeku nutis quraana hin beeknu. Quraanni yoom dhufe? Ati quraanni si beeka ati quraana hin beektu malee. Ati Yesuus beekta malee Yesuus illee si hin beeku. Akkasii bara dubbiin. Amma suuta si ofa inshallah suuta obboroodhaaf miti. Hirriba kaatee mi ofii? Qoy. Na dhagaye. Suuta kasiin dhagaa qoy geefti sallaay. Ammas cuuphaa na dhaggeeffadhu ammas cuuphaa hin fudhanne. Hin fudhanneet? Namni cuuphaa hin qabne na dhaggeeffadhu ka. Namni cuuphaa hin fudhanne hundumtuu islaama jedhama. Islaama wallee hoo jedhame Allah kubar jedhama malee. Yesus maal jedhama Oromoon na dida. Ati yoon cuuphamin kiristaana hin taatu? Allah kubar jechuun qaba hundi islaama ta'e. Rabbii godhe. Afaan Amaaraatiin haasa'e ni kanaaf afaan Amaaraatiin haasa'e sallaay. Bamaaranya gatti. Dhiigaan isin biteera
nama bara maal ta'anisa. Ande በአማርኛ በአማርኛ ንገሪኝ። በአማርኛ ነገር ችግር የለም። በደሙ ተገዝታችኋልና የባራ አትሁኑ ይላል። ዲገ ዲጋን ኙቲ ቢተምተኒቱ ዲገ ከም ዲገ ኢየሱስ ሲትን ቢተምነ ማ ዲገ ኤሰ ጅራ ዲገ ዲኒሳ ኢየሱስ ሲትን ሜቃ ዲኒሳ ኪሎ ሜቃ ሊትራ ሜቃ እንጀልሲን ካ ካሲንጋ ዲገ ዲገ መጽሐፍ ማለት ቁርአን እንብን እንጀልሲን ኤሰ ጅራ ዲኒሳ ሰናየ ዲግኒሳ ኤሰ ጅራ maal jechuudha injallisiin duraan dur dhiiga isaatiin bitamne hin jenne ati dhiiga Yesuus dhuydee beektaa takka dhiiga Yesuus dhuydee dhiigaan dhufne dhiigaan fayyine dhuydee beektaa jedhe dhiiga Yesuus መጽሐፍ ቅዱስ irra jiran መጽሐፍ ቅዱስ irra dubbisi dhiiga Yesuus jaan argitee beektaa hin jedheeti dhiiga Yesuus argitee beektaa nuti waan amannu ani jedhe ka nuti hin jedhe sagalee kan hin qabne waaqa dhaggeeffadhu ati mee karaarratiin si deebisaa sagalee kan hin qabne fiimti ati karaarratiin si deebisaa mukayyafa jala jirtaan si eegana maanii mee mukayyafa jala as bahi suuta jedhe amma si deebisaa kiristaanaa miti sallaa teenya ati kiristaanaa mi maal kana arabatu naan jedhe maqaan kiyyaa miti bara arabatu tinna waamu maqaan kee maal eeyyee maqaan kiyya Tsadaalaadha. Tsadaala? Tsadaala. Eeshi barreeffadhe. Araboonni hin dandeenyeefu kana naa baasan. Okay. Ayyee. Okay. Tsadaala. Ati kiristaanaa mi? Kiristaanaa miti? Eenyutu kiristaana ta'e isin jedhe? Yaa Allah shuheda. Maadaam si fakkaadde yalla shuheda siin eenyutti islaama ta'e siin jedhe ani siif hin deebisa quraana kiyyaatu rabbii kiyyaatu gartee gara nabi Muhammadin islaama ta'e jiraatu quraan nu beeku quraan nuti no anaan baana anaan quraana kiyyaatu anaan quraana kiyya islaama ta'e naan jedhe kuno matsaafa keeniin qaba eenyutu kiristaana ta'e isin jedheeti Tsadaala Yesuusidha eessa siin jedhe bakka tamitti eessa siin jedhe matsaafa irratti eessa siin jedhe eessatti matsaafa irra jira bakka tam jira dhiigaan bitamte በደሙ ተገዝታችኋልና በደሙ ተገዝታችኋል siin jenneen dhiigaan bitamte kiristaana ta'e dhiiga si gaafachuun jiru dhiiguma dheessina dhiiga baqachuudhaaf biyyaa baane nuti dhiiga dhangalaasuu irraa biyyaa baqanne ati dhiiga namaatiif ati nama kan namaa miti namni fi naati tokko waa'ee dhiigaa irra hin jirru waa'ee bishaanii irra hin jirru waan hin jedhe kiristaana eenyu ta'e isin jedheen jedhe kiristaan hayimaanotii kee duraan dursee kamtu jira kiristaana moo islaama ilaalla sanii jechuun kamtu dura jira si gaafadhe eenyutu kiristaana ta'e isin jedheen Yesuusin aan jettee wangeela kan nawumatti kiristaanaan nawum okay sirraan jijjiira ammas kana irra rakkattaa okay wangeela ni amantaa wangeela ni qabdaa ammaati hin qabdaa wangeela bira nan qaba maali siin guddisaayyee baaftee nu dubbista ishee amma hin danda'u amma miti amma okay anaas sii dubbisa ishee okay bana dhoyye atummaan ni dubbista amma bana dhoyye achi amma na biraan jiru ka okay wangeelaan sii dubbisaayyee Yesuus Kiristoos waaqa moo nama waaqas namas akkana laal waaqas namas akkana waaqas Yesuus waaqas namas jechuu akkasi qoy xiqqaan sii fida maal naaf sitti ma matsaaf qudusii qabdaa miti hin qaba yaa ergaa Yohaannis isa meeqaffaa tokkoffaa moo ergaa Yohaannis tam isa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa sadii jira tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 20 fi 21 dubbisi maal jedha ergaa boqonnaa ምዕራፍ ምንድነው nin beekaa lakkoofsa boqonnaa nin beekaa ayya lakkoofsa
ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 እስከ ቁጥር 21 20 እስኪ ቆይ ergaa Yohaannis kun achi gad jira ergaa fagoo ergaa Yohaannis isa dura ergaa Yohaannis ustaada boqonnaa tokkitti qaba digdami maareen hin jiru bara kanaaf hin jee bara ammis jette ammis Yohaannis miraaf Yohaannis not ergaa Yohaannis wangeel no wangela Yohaannis yoo jette malee wangela Yohaannis malikt ergaa Yohaannis malikt ምዕራፍ ergaa Yohaannis jechuu jirti ustaada ergaa Yohaannis immoo hin qabu Engkau bokas. Aku usan engkau. No Ustaz. Mul'ata Yohaannis na fakkaati. Akas jettiin si amma yaa. Isa duraa jettu. Abjuu Yohaannis jechuudha malee gaa yoo akas ta'e. Okay, ayeeshi. Aw. Okay, shan. Ammisin. Shan. Sahur qaba kunu. Shan eessa dhayite jidduu. Hakunooti. Shan digdamii fi meeqa? No. Kunis hin qabu akkasiin 14 dhaabbata. ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 5 sin ቁጥሬ meeqarra? ወይ በአማርኛ ንገራቸው። akkasuma jette sanuma ustaad. ቆይ አንዴ Yohaannis መልእክት jette መልእክtiin isuma kana. Kanuma. Hin jiru hin qabu. Hin qabu. Yaa Rabbi yaa Khaaliq. Ayyo ate madiisan firra. Okay, Yesuus nama yoo boqonnaa itti sikannu lammaffaa fi sadaffaa boqonnaa maal jedhati beeson? Yohaannis tokkoffaa fi lammaffaatu boqonnaa qaba kana qaba. Boqonnaa. Ergaa Yohaannis boqonnaa takka qaba. Tokko akkasumatti akkanuma jajjara gaggabaabaadha. Waraqaa takka lama dhumataa baranninu. Rabbi kiyya. Mataan yaaqee. Keessa gadhaa barbaaddu iyya. Dhiirti kottaa abbo. Nama afaan Oromoo sirriitti yoo dubbattanoo. Afaan rakkisaadha mucattii afaan Oromoo rakkisuu jira. Inti maal goonaa fireen barri baraa biyyiiti. Oromoo rafin jechaa gaafa maqaan qubee balleessitee dhuftee barisiin. Okay. Dhiira galchaame boo. Ustaz. Abet. Na gurtan badan. Hah? Baik, beso. Na gurtan ya yom na tumur tangga. Okay, gafi berapa nih kamu? Naga, jirtu. Fayu magalanno akaga kam jirtan. Awo jirra kuno irriba qophaa jirra nuti malkan walakkaadha. Akkas dhugaa erga soomana qabdanillee wali argine bagatti isin gahe. Thank you. Welcome galatoon. Maatiin akkam ijoolleen? Naga. Dammarte soosti wayim uleettuma mallee. Lakki ganama. Ergaan Yohaannis inni tokkoffaan boqonnaa 5 qaba ustaaz. Tokkoffaan boqonnaa 5 qaba lammaffaa fi meeqa teessiin bar 5 digdamaa fi 21. 21 qaba 21 irratti murama. Ergaan Yohaannis isa sadaffaa akkasii sadaffaa miti lakki tokkoffaan boqonnaa 5 qaba lammaffaa fi sadaffaan boqonnaa tokko qaba. Wow. Kuno digdama maqaan akkas okay sirri digdama okay. Ilmi Waaqayyoo dhufee isa dhugaa sana baruudhaaf hubannaa akka nuuf kenne nuyi hin beeknaa. Nuyi isa dhugaa sana keessa ilma isaa Yesuus Kiristoos keessaas jireenya bara baraas isa kanaa jedha. San barbaadu jirtiinse waan as fide hin beeyne waan isin as fiddeef ga'an hin beeyne. Tibbo bakka takkaa nu dhibee tibbeeso. Antaatilis bira jirtanii beeku waa irra mareetaa ta'ellee meeshaa hojjeddumaan sin ergaa Yohaannis jennaan jala koomentii goonaani namni ho'i rispoondii naa godhe kijibduu jennaan tarii waanuma sanii wanna godhe jedhee seene. Eenyu kijibduu jedha? Mana kun nama jala. Qoy kunooti eesii deesaati. Anarra qabeetii laa mistake maa waan Econote. Ibsa Oromoo. Amantii ijoolleen nama barreessite ilaalina barsiisa. warra seera. Lakkaay.
ibsa Oromoo nama jedhamu barsiisaa kijibduu jennaan eeruma isaa isin mul'isa jedhee seeni malee ani wannoo mata duree keessan hin beeku yoo mata duree keessa irra mul'isa jiraattan tarii mafa akka cidhattan illee hin beeku. Laa hin deemu dhufteetu walii galuu dinne isin Amaarinya bayyaa'inatu afaan wal keessaa so'ite kana isin afaan Oromoo illee guutuutti akkasii qulqulluu kan dandeessu hin fakkaatu. Waan inni tokko dhibbo boqonnaa wanta lamaan takkaan nu dhibe waa'ee du'aa ka'uu isaa Yesuus dubbate Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:22-23 ilmi namaa dabarfamee kennamee guyyaa sadaffaatti hin ka'aa fi Maarqos 8:30 irratti dabarfamee mata duree wama du'a isaa dubbataa guyyaa 3 booda kaafamaa jedha. Kuni kana lamaan walii araarsuu dadhabne. Okay. Macaafa qulqulluu keessatti guyyaa 3 booddee guyyaa 3 keessatti guyyaa sadaffaa kan jedhu jechi 3 nuun jira. Guyyaa 3 keessatti guyyaa 3 booddee guyyaa sadaffaa jechoonni kunniin tariitii wanna kontekestii garaagaraa qabu. Fakkeenyaaf guyyaa 3 keessatti jechuun guyyaa tokkoffaallee ta'uu danda'a, guyyaa lammaffaallee ta'uu danda'a, garuu 3 keessatti. Guyyaa sadaffaa gaafa jette garuu guyyaa 2 dirqama dhumuu qabaa guyyaa sadaffaa. Guyyaa 3 booddee yoo jette ammoo 3 xumuramuu qabaa guyyaa 3 booddee. Ka guyyaa sadaffaa san keessaa kami boqonnaa kami? Okay. Nama bira jira. Kan ajaa'ibaa naa dabaltee tokko qofa. Bilbila tokko qabadhee deemaara. No, isa keessatuma jedha. Isa fakkeenya waa'ee Yoonaas jedhe san iyyuu. Yoonaas garaa lafaa keessa ka garaa lafaa keessa. Kennamu hin jiru jedhee iyyuu. Ilmi namaa. Inni nu fakkeenyaaf guyyaa 3 booddeedha. Guyyaa 3 halkan 3 jedhu sun inni nu guyyaa 3 booddee jedhudha. So kontekstii macaafa qulqulluutiin haalli lakkoofsa guyyaa fakkeenyaaf nu yoo lakkoofnu akka Itoophiyaatitti ganama lakkoofnu fakkeenyaaf guyyaan har'aa nu biratti kamisni erga bari'een booddee lakkaa'ama. Har'a ganama yoo bari'e kamisa jedhama. Mana barumsaa ayyaana illee jedhame kamisa galgala cufama kamisa jedhame. Garuu akka macaafa qulqulluutti galgalaan jalqaba. Fakkeenyaaf har'a aduu yoo lixxe jimaata jedhamee lakkaa'ama. Akka macaafa qulqulluutti uumama boqonnaa 1:31 yeroo dubbiftan galgallis ta'ee ganamni jedhaa guyyaa tokko jedhee lakkaa'ama. Akka macaafa qulqulluutitti. Kanaaf Kiristoos gaafni inni qabe speekuleeshinii garaagaraatu qonnaa 23 wajjin ol bira qabsiiftee guyyaa inni qabame haala inni fannifame wajjin ol bira qabdee yoo laalte fakkeenyaaf har'a sa'aatii 4tti illee sa'aatii 4tti yookaan immoo galgala sa'aatii 12tti illee yoo ta'e guyyaan har'aa guyyuma har'aa jedhama. Akkitti barreessanii jechuudha abboonni barreessan guyyaa har'aa har'uma jedhanii barreessanii kanaaf walumaa galatti jimaata of keessaa qaba guyyichi Kiristoos itti du'e guyyaa qidaamee of keessaa qaba guyyaa dilbataa of keessaa qaba garuu sa'aatii 24 jedhamee guutameeti miti. Sa'aatii 24 yoo kana jedhameeti miti jechuudha. So akka macaafa qulqulluutitti galgala kanaaf guyyaa 3 jedhamee guyyaa 3 keessatti guyyaa 3 booddee illee jedhamee specifically bifa tokkochaanii miti sadanuu kan isaan barreessanii jechuu barbaadan akkasitti ni hubadha ustaas. Okay, yaani keessi it makes sense at one point. Ammoo bakka kanatti exactly kana ka wantaa kun akka jedhu kan Yohaannis 17 guyyaa akkaataa itti lakkaa'an biyya Faranjiitii fi ka Itoophiyaa illee ni beekasan. Ammoo ka Yesuus dubbateetti ka Yohaannis 17:22 irraa dubbisaa qoye. Mata dureen isa kana jedha. Yesuus ammoo waa'ee du'a isaatii fi du'aa ka'uu isaa dubbachuu isaa jedha. Okay, mata dureen exactly. Akkana jedha. 17:22 jettanii? 22 irraa hanga 23 dubbisa. Wangeela Yohaannis 17:22 akkasiin jedhu ka? La, Maatiyos. Maatiyos. Yes. Difama. Barattoonni Galiilaayaatti Yesuus biratti walitti qabaman. Yesuus ilmi namaa harka namootaatti dabarfamee in kennama 23. Isaan isa hin ajjeesu inni garuu guyyaa sadaffaatti on third day guyyaa sadaffaatti du'aa in kaafama isaaniin jedhe. Kana irratti barattoonni baay'ee in gaddanii jedhe achitti xumurame mata duree biraati kaanis. So kan irratti akka jedhu guyyaa sadaffaatti jedhe exactly on third day in kaafama guyyaa sadaffaatti jedhe himi kun. Okay. Sadaffaatti jedhe Maarqos yoo dhaqe
Marqos akka jedhu akka biraa jedha. Marqos. Obsaa jiran beesoo gallakkisnaa sakkee. Lorin anagu. Marqos 8. Okay, Marqos 8 soddomii takka. Marqos 8 soddomii fi Abdulhakim muitis goote yoo. Marqos 8 soddomii fi meeqasa? 8 deesan kira kote suuta jira jiran 8 kasuma miti. Okay, Marqos 8 soddomii takka 8. Okay, kunooti argadhe. Marqos 8 mata duree leen akkasuma jedha. Mata dureen isa akka jedhu Yesus waa'ee du'a isaa fi du'a koo isaa dubbachuu isaa jedha. Mata dureen exactly the same. Waa'u magartee ta'e wama takka barnoota waa'u magartee Yesus dubbata kumaraa dubbata waliin faalleessu ammoo kana jedha kun amma. Kan on third day jedha kaafamee jedha. Soddomii takka kana jedha. Yesus ilmi namaa manguddootaa fi luboota warra hangafootaatiin barsiisota seeraatiin guddaa dhiphachuunii fi raawwatee tuffatamuun du'atti kennamuun in ta'a. Guyyaa sadii booddee garuu du'a in ka'a jedhee isaan barsiisuu itti ka'ee jedha. Guyyaa meeqa booda? Sadii booda. Okay. Amma akka afaan Oromooti gaama fakkeenyaaf afaan Oromooti atis Oromoodhaanis Oromoo. Guyyaa sadaffaatii fi guyyaa sadii booda jechuun akka jecha kanaatti tokko. Anuu jalqaba tuqeetu namni reebu ustaazee jecha kanni sadii nu beekaaseera anuu. Sadii keessatti sadii booddee sadaffaa jedhee jechoota sadii kan jecha kanni sadii nu kaaseera aniyya. Okay, let me example misaale fakkeenyaan sii godha. Ji'a kana tibbeesoo ji'a kana guyyaa sadaffaatti wal argina yoon siin jedhee fi ji'a kana guyyaa sadii booda wal argina jechuun takka. Takkaa miti jalqaba illee dubbadhe miti an jalqaba iyyuu beekichi sadii nu fayyadameera. Ustaaz guyyaa sadii keessatti guyyaa sadii booddee guyyaa sadaffaa jedheera. Guyyaa sadaffaa jechuun guyyaa sadii keessatti jechuun guyyaa sadii booddee jechuun hiika garaagaraa qaba. Jedhee bara dubbadhee ture. Okay, isa kam fudhanna jee kanarraa kam Yesuus guyyaa sadaffaa kaafame moo sadii booda kaafame? Eeyya. Amma akka sadiinuu waluma simaa jedhee fudhadhaan akka kiyyatti. Maaf jettee naan jechuu dandeettanii achiin booddee yaada keessanillee ilaalla. Anaafi haalli lakkoobsa guyyaa fakkeenyaaf akkitti Yohaannis barreesse, akkitti Maarqos barreesse, akkitti Maatiyos barreesse, objektiiviin Kiristoos du'ee du'aa ka'u. Guyyaa sadii keessatti guyyaa sadii booddee guyyaa sadaffaa. Objektiiviin guyyaa sadaffaadha. More indication isaa jechuudha. Kanaaf lakkoobsi guyyaa akkuma isin jedhe kan macaafa qulqulluu galgala jalqaba. Aduun lixxee jennaan boru jedhamee lakkaa'ama. Aduun lixxee jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf har'a yoo aduun lixxee fakkeenyaaf an sanbatan eega guyyaa sanbataa hin boqonnanu akkam goonaa jimaata galgala aduun lixxee jennaan guyyaa sanbataati jedhama. Jimaata galgala yoo aduun lixxe. Har'a galgala fakkeenyaaf har'i kamsaadhaa aduu yoo lixxe galgala jimaata jedhamee lakkaa'ama. Jimaata jedhamee lakkaa'ama. Kanaafi guyyaa jimaataati Kiristoos kan inni qabamee kan inni fannifamee jiru. Guyyaa sa'a sadii sa'a ja'aatti isarratti illee sa'aati ja'a jedhee iddoo biraatti jedhu jira. Waliigalatti sa'aati sagaliin booddee yeroo jirutti gara awwaalaatti akka inni deeme achiin booddee akka awwaalame sanbanni lixnaan immoo boqonnaa akka ta'e Luqaas boqonnaa 4 lafa kaa'ama. Kanaaf kutaa jimaataa illee of keessaa qaba jechuudha. Deebi'ee guyyaa sanbataa guyyaa guutuudha. Gara sanbata barii ganamaa dilbata jalqaba torbanii barii ganamaatitti kan isaa yoo dhaqan Kiristoos ka'eera jechuudha. Kanaaf walumaa galatti haala ibsaati dhimma du'ee du'aa ka'uuti. Haalli kuwwan ammootu akkuma macaafa qulqulluutti kanaan durallee mari'ataa ture macaafni qulqulluun jecha kallattiin waaqarraa kooppii ta'een barreessan oduu hin taane yaada ibsa namni abbaan barreessu sun noormaalii ofiitti itti fayyadameen ka ibsameedha jennee kanaan durallee waa'ee macaafa qulqulluu mari'ataa. Okay, taateen kun jecha kun jarri kun lachuutu taatee takka gabaasaa jiraniimi? Hafuura tokkumaan gaggeeffamu moo hafuura adda addaati?
Hafuuruma tokko hin gaggeeffamne hafuura tokko yaada tokko kaayyoo tokko waan tokko galmeessaaran jechuudha hafuura tokko gaggeeffaman jechuudha. Hafuurri Maatiyos waan biraa dubbata hafuurri kaan waan biraa maaliif dubbata eega tokkoon gaggeeffaman taatee kana mata dureen exactly the same taateen kunis waanuma du'a Yesuus du'ee kaafamuudha maaliif gartee faallaa walii himan eega tokkoon gaggeeffamani. Okay. Hafuuraan gaggeeffaman jechuun maal jechuun? Hafuurri exactly waanuma san itti hima jechuudha akka isaan indoo goggorree akka gartee faallaa itti himu jechuudha. Hafuuraan gaggeeffame jechuun waatu itti maatii yookaan immoo jecha kana barreessan jechuudha maal jechuudha? Gargaarsa gartee hafuura qulqulluutiin waan dhugaa malee waan taate malee exactly waan gartee faallaa waliin barreessan ka. Okay, hafuuraan gaggeeffame jechuun macaafni qulqulluun Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 16 akka jiru yaadni isaanii yaada waaqaa wajjin walii galee jechuudha. Okay, amma waanni kun amma fakkeenyaaf miidiyaan amma fakkeenyaaf naannoo kiyyatti gartee manni tokko gubata. Mana tokko gubata. Maatii sadiitu du'ee jedha OMN dhufe. OMN dhufe maatii shanii du'ee jedha. Miidiyaa lamaan kanarraa kamtu dhuga? Akkasii miti mee jecha fakkeenumaan kan wal fakkaatu mee fudhadhaa. Ibiddi guyyaa sadaffaatti dhaame. Hin gubata jennee mitire. Moora nama du'ee yoo jedhe kun baay'ee garaagarummaa qaba. Nama gara du'ee agarsiis du'ee caalaa. Nama meeqa jedhe? Ibiddichi guyyaa sadaffaatti dhaame. Guyyaa sadi keessa dhaame. Guyyaa sadi booddee dhaame. Wal adda hundinuu. Garagara. Akkas yoo ibsame jechuudha. Amma akkana yoo ibsame in common sense an akka tokkocha fudhachuu hin danda'a. Akka afaan Oromootitti hin ta'u ati si akkasii fudhata malee akkuma seeruma afaan Oromootitti hin fudhatamu takka ta'uu hin danda'u. Common sense. Guyyaa sadi keessa dhaame ka jedhu guyyaa sadi keessa dhaame ka jedhu. Guyyaa sadi keessa dhaamen it could be one day between one day three ila osoo guyyaa tokko guyyaa lama akkana jechuudha. Sadiillee. Kudibii jechuudha. Kudibii serdee indii irratti illee ta'uu danda'a. Kudibii jennee waan ta'eef. Eeyya. Guyyaa sadaffaatti jechuun ammoo exactly jechuudha kun exactly guyyaa sadaffaa irratti dhaamee jechuudha. Insert day guyyaa sadaffaa keessatti sadaffaa gaafa jennu ammoo sa'aatii kamii ta'uu danda'a. At the end of ta'uu danda'a at the beginning ta'uu danda'a at any time. After jechuun after 3 days jechuun it will be 4, 5, 6, 7 hin beekamu jechuun hin beekamu sanis. Eeyya. Garuu hundinuu kan waliin share godhanii guyyaa sadaffaadha. Kanaafuu soorsiin waan kanaa hundi daawwiti soorsii tokko kam irratti hundooyinee kan fudhannu. Okay. Amma gara gaafii bareedaatti dhumne. Referensiin kan isaan sadiinuu koomaanii godhu guyyaa sadaffaadha jenneerra. Guyyaa sadii ka jedhu koomaanii qabu sadanuu. Guyyaa sadaffaa ka jedhullee guyyaa sadaffaa ka jedhullee guyyaa sadii booddee ka jedhullee guyyaa sadii keessatti illee ka jedhu koomaanii liqa qaban guyyaa sadii. Referensiin jiru jechuudha. Okay. Kanaaf kamiin referensii goonee fudhannaa kamtu irraa soorsii. Kana lamaan irraa jechuun araarse kun lamaan akkam kan fudhannama tokko guyyaa sadii jedha kunis after 3 days jechuun after guyyaa sadii amma fakkeenyaaf arra Itoophiyaa meeqa guyyaan 20 I think akkas keessaniin bultii guyyaa ja'aadhi. Keessan 26 27 28 okay yoon akkana siin jeo Tibbo guyyaa ji'a kana guyyaa 28 tti airportii irraa gartee boolee irraa na fuudhiin siin jedha. Guyyaa kam airportii dhuftee na fuuta? 28. 28 exactly. But it could be at any time. At any time ta'uu danda'a. 28 ji'a kana guyyaa 28 ji'a kana guyyaa 28 airportii boolee irraa na fuutaan siin jedha. Specifically sa'aatii garuu natti nimne. Sa'aatii nimne. Daqiiqa natti nimne. It could be at any time. Anytime jechuun guyyuma 28 sani. Okay. Ayyee ji'a kana guyyaa 28 boodaan gartee airportii dhufaan siin jedha. Guyyaa kami? Guyyaa 28 booda kaittaan guyyaa meeqaffaati? 29 ta'uu danda'a? Ta'uu danda'a miti kaa ta'e. Ta'e kaa. 30 mallee 40 mallee ta'uu danda'a kaa? Hin beekamu iska zaaree jechuun hin beekamu. Ko achi booda ta'uu danda'a? Okay. Yaa. Akkasi. Amma kanarratti wooma exactly amma naa deebiste kun akkasi. Asirra Maatiyos guyyaa sadaffaatti jedhe on the 3rd day. Kan guyyaa sadii booda jechuun guyyaa sadii booda guyyaa afuraffaa, guyyaa shanaffaa, guyyaa ja'affaa hin beekamne du'aa'uun kaanee jechuu akka isaatitti. Akka Marqoositti. Kanaaf jara lamaan kan kamtuutu dhugaadha kamtu fudhannaa ragaa kamiin araarasita. Baay'ee gaarii. Kan amma ka araarsu amma kun waan
exactly ta'ee darbedha. Waan ta'ee darbe waan ta'eefi qabatamaan namootatti mul'ateera. Ganama san duuka butoota mul'ateera. Fakkeenyaaf amma kun raajii waan dubbatamaaruudha. Akkasimi waan exactly ta'e oduu hin taane fuulduratti akkana ta'a jedhee Kiristoos isaanitti maara. Waan Kiristoos isaanitti hime kana kan isaan normaalii gabaasaaran. Isa kana ka puruufi godhu guyyaa inni achiin booddee ka'esan. Guyyaa kam kee kan Yesuus itti dubbate kun guyyaa kami kan inni itti hime barnoota kan inni barsiise lamaan kana Yesuus kana dubbii kana lachuutu Yesuustu dubbatee mi dubbii tana lachuu. Afaan lama dubbatee bar jecha gartee woordii eddaatiin dubbate. Maal jennee turre ustaaz waan dubbatame Maatewos akkasitti gabaasee Maarqos akkasitti gabaase jennee mitire. Fakkeenyaaf amma asiyum ati dhufteetta. Itoophiyaa dhufteetta jecha fakkeenya gara naan jettetti. Gaafa jalqabanatti himtu garuu maal naan jette guyyaa 28 boodallee jedhi 8ffattillee jedhi jecha kanneen lamaan garagara jenneera. Puruufii ka godhu ammoo puruufii ka godhu waan kana kan ittiin mirkaneessu zeen dhufaatii keetii jechuudha. 26 dhufuun qabdu 27 dhufuun qabdu 28 fi 28 booddee ka jiru jechuudha. Yoo dhufteet hin jette dhufaatiin kan kee waan an jedhe sanii mirkaneessa jechuudha. Amma Kiristoos maal godheera? Kiristoos ka'eera. Du'ee du'aa akka inni ka'e namootatti mul'ateera. Zeen inni puruufii nu godha jechuudha. Jechuudha jedhame sanniin. Okay, ragaan biraa yoom ka'e itti mul'ate? Ragaa sadaffaa yoom ka'e itti mul'ate? Yoom ka'e itti mul'ate? Interesting. Luqaas 24. Matuu 28 illee iddoo hundayyuu jira waan ta'eef. Luqaas san dhahinaaye. 24 kudha meeqa 24. Ini ijoollee achi 24 50 meeqaffaa keessa? 24 tokkumarraa. Okay. Guyyaa jalqaba torbaaniitti gaafa sanbata guddaa obboroo dubartoonni sun urgooftuu dibata isaa qopheessanii turan fuudhanii gara awwaalichaa dhaqan. Mee wal faana akkasii ta'u 23 50 gadi yeroo isin jala fudhachuu baate. 50 sana yaa. 23 irraa jalqabdanii 23 naannoo lakkoofsa 54 irraa jalqabuu dandeettan. Yesuus awwaalamuu isaa jedha awwaalamuu isaati. Yihuudoota mandara Armaatiyaa keessa namni gaariidhaa fi qajeelaan Yoosef jedhamu tokko ture. Inni warra 50 irraa jalqabdanii? 50 irraa jalqabee 53 dha. 54 irraa jechuun akka yeroo dheeraa isinitti hin fudhanne. Guyyaa okay. Guyyaa sanittis sanbanni itti lixuuf waan tureef namoonni in qophaa'u turan. Dubartoonni Galiilaayaadhaa Yesuus duuka bu'an. Yoosefii wajjin dhaqanii iddoo awwaalichaa akkasumas akka itti reeffi isa kaa'ame hubatan. Achuma deebi'anii immoo waan ittiin reeffa isaa sukkuuman urgooftuudhaa fi dibata qopheessan. Guyyaa sanbataatti garuu akka seerri ajajutti hin boqotan. Eeywa. Okay. Amma 24. Du'aa ka'uu isaati jedhe. Guyyaa jalqaba torbaanii. Jalqaba torbaanii maal ta'a? Inka jechuudha at the beginning of the cirata story. Okay, jiradhu. Okay, hirriba keessa na dhoowwatanii. Guyyaa jalqaba torbaaniitti gaafa sanbata guddaa obboroo dubartoonni sun dubartoonni isa olii dubbanne san urgooftuu dibata isaa qopheessanii turan fuudhanii gara awwaalichaa dhaqan. Dhagichi awwaalicha ittiin cufanii turanis gara galfamee argatan.
garagalfamee akkasuma jedhamti garagalfamee argatan qubeetti xiqqoo dha tanaaf sotu bisu jira jedhan ifaan natti fammaasi. Duutuma jedha kana qaba. Argatan awwaalicha keessa yommuu lixan garuu reeffa gooftaa Yesuus hin argine jedhe. Kunis bakka addaa yoo boqonnaa biraatiin wal fidees gariin dubartoota namootaan adda addaa dhaqee ammas kunis waan adda addaati beektaa nama nakkaasu jiramu duru yaada biraa. Bakka takka dubartoota lama bakka takka sadii jira bakka takkatti malaa'ika eenyudha jedha waa hedduu naffi damma kunu. Okay ayyee. Ajaa'iba qabdamoo. Akkasi ka duru na Marjam Magdaleen yeroo takka yeroo isaan itti dhayxees eenyu jecha dhayxees ergama waaqayyo dhagaan irraa waan adda addaatu gabaasa kanarrattis galaabeetu. Duru sanis mataa keessana dhufe duru kanatti fidoo mee dhiisee. Okay afraffaa waa'ee kana hortee waa'ee kana waan jedhan wallaalanii otuu jiranii kunoo dingata namoonni lama wayaa caccalaqisaa uffatanii ertee isaan bukkee dhaabbatan bakka takkatti tokko nama tokko jedha bakka biraa keessatti ertee dubartoonni baay'ee sodaatanii lafa ilaalan namoonni sun immoo ertee isa jiraataa maaliif warra du'an keessa barbaaddu innoo as hin jiru. Duru kaafamee sani mayye innoo as hin jiru ka'eera Gaalilaayaa otuu jiruu waan inni isaanitti hime ture yaadadhaa ilmi namaa harka warra cubbootaatti kennamee harka warra cubbootaatti kennamuuf fannifamuuf guyyaa sadaffaatti du'aa ka'uuf jiraa jedhe. Okay kuni amma kanaan wali gale. Kun kawantaatiin ka guyyaa sadaffaatti wali gale ka guyyaa sadaffaa san akkam goonaadha amma. Eshi tole saabjektii waliigalaa ustaazi dubbiilee akka barbaadanitti waliigaluu danda'a waliigaluu dhabuu danda'a yaadota garaagaraa seerchii gochuu hin danda'ama. Dubbiin guddaan Kiristoos du'ee du'aa ka'eeradha. La'aa jechuun Marqoos keessaa fi guyyaa sadaffaas kan bu'aalaan sana hafe jechuudha. Akkasii kan kunoo kunis du'aa ka'uun akkasitti Luqaasis akkana galtee Luqaasii fi Maatiyoos waliin galan Marqoos keessaa bahe jechuudha dubbiin takasaa kun amma. Afaan Oromootii miti tibbo. Afaan Oromooti. Akkam godhanis. Anini yaa akkasii. Amma qorsii nyaadhu ijoollee nyaachise. Amma dubbiin kanuma irratti walgala gad deebita. Mee mata duree kanarratti aniifis waliin mari'annee hin beeknu. Akkasuma mee mata duree du'aa ka'uu kanarratti waa'ee du'aa ka'uu isaa wajjin wal qabatee tokkoffaa waa'ee du'uu isaa irratti. Akkas godhi. Galgala qophaa'etti na qortu. Itti guureen dhufa boqonnaa guureen dhufa ta'a Magdaliin ergamoonni waaqayyoo tokko moo lama moo zaatam dhaqanii eenyu dhaqanii awwaalcha keessa jira moo hin jiru dhagaan afaan ni jira moo irraa kaafame saaqame kana hunda gurradheen dhufaate galgala koo. Inshallah. Anillee mana banaa galgala garuma tokko cha dhufnaa. Inshallah. Yookaan isinillee dhuftan. Ayye. Eeshi fayyaata. Bifama tanammoo qaceelloon naa laali bakka tana Marqoos Luqaasii fi jarri kaan lamaan walii gale nama lama ragaan nama lama walii gale isa qofa isaas ragaa isaa barbaadu qabna. No. Kanarra amma caafayyuu barreesseera. Okay, boqona kana. Rakkina qabu kan irratti maaliif kooshineerii akkanaa kan yeroo baay'ee gaafii asiyaasichi ka waan ta'eef anu fiillaa waan jedhe qaba diiteelii irra barachuu hin dandeenya rakkina qabu. Akkas fayyaa ta'a ishee. Hoggala Yohaannis tokko ammoo yeroo biraa isinuu wajjin baranne namoota biraa wajjin illee nama jala koomentii argaa. Rakkinni kee koomentiin dubbisa beektaa rakkina ija koomentii kanarraa naa qabu. Ejjiti yakkanoo nama tokko hin argi koomentii fitti ilaalu an koomentii kanaan godhaa bara. Slide this way or that way narraa kuta. Kos miidhagina akkasumas irra dansaadha. Yaa hin danda'u man jiru hin deeffadha kunoo. Eeshi fayyaa ta'a galatooma. An eeruu san qofa dhaga'ee jennaan seene actually 5:21 sanii jira waan jiru jennaan seene. Gas fayyaa ta'a. Kanuma warri kana deebisuun dhufan amma naafete wali xarafarra waliin geenye. Hayya jara keenya jirtani. Inshallah sooma wajjin jabaadhaa meesinis.
Susi enu koket enyu chako taramme. Ali no kote Ali. Wayya Ustaz ninjira. Zorre to wanta dai ne amma yachun tokko achi ka fe bar ka kijiba tokko achi ta mo tokko ba da abbate bar. Aka nama tokko ra. Tokko fe gari wali gari afuri kulkullun tokko ne dogongore. Amma akkama godre guyyaa 28 tti Finfinnee wala garraa fi 28 booda wala garraan. It's not Andy, it's not the same. It's not tokko miti ka jarana afaan Oromooti miti ramme. Rakkoo guddaadha. Ramme wangeello kun si galee. Ilmi ajaa'ibaatiin fudhachuu jira miisa. Akkamitti jechuun Iyyasuus maatu akka jedhu aboon borusaa sadiittiin si dhufaa fi ani borusaa sadii boodaan si dhufa yoo siin jedhe maal jechuu? Rammeen galgala kana gartee tiktookii za'a sadiitti seenaa jechuun za'a suma sadii jechuun hime exactly sa'a taayimin hime. Rammeen za'a sadii booda seenee jechuun za'a 4 ta'uu mala 5 6 7 8 9 seenuu dhabuu mala miti afaan Oromooti jiran. Afaan Oromooti. Kanaaf Iyyasuus wal dhabbii rabbiin quraana keenyas wamaa qataluuhu yaqiinaa jechuun tanaa bar. Dhugumaan dhugatti ifa baatu matoo hin ajjeefne shakkii keessa jiranii Maarqoos akkana jaa kaan akkana jaa kaan akkana amma guyyaa gartee du'e jedhan kana amma intala bakka takka qabrii keessaa hin jiru jedhan malaayikaa tokko jira jedhan dhagaan fuudhame jedhan achi keessa qabrii keessaa hin jiru jedhan nama lamaan dhaqan jedhan bakka takka sadii jedhan bakka takka nama takka jedhan bakka takka dhiira lama akkana jedhan. Jarana wallahi akkas jira kanaafin bakka tan niin fadhe isa gaafachuu anu katabadhee akkanatti taa'u jira kitaabni kiyya tokkonis inni kitaaba maan irraa katabaa miti anu akkanatti katabee jira gaafii ajaa'ibaa kan inni irraa deemuu hin dandeenye rabbiin galgala naafid akkasii mee Ustaas Mu'aaz gaafii isin irraa qaban gaafii qaba. Amma bakka tana dhageessee suusooti bakka tana ati gaafii tibbeessoo jakketti haasoo hin agartee misuuta. Dhaga'ee maarree waan ma jiru. Okay Yesuus Kiristoos guyyaa sadaffaa kaafame guyyaa sadii booda kaafame. Yesuus Kiristoos guyyaa sadii keessatti ni kaafama jedheera. Sadii keessa jechuun okay bakki takka sadii keessa jira bakki takka guyyaa sadii booda jira bakki takka guyyaa sadaffaa jira kami dhugaa kan dhugaa kanarra. Yesuus Kiristoos halkan sadii fi guyyaa sadiitti kan kaafame. Laala kan afaan Oromooti dhaggeeffadhu sa'a sadii keessatti siifin bilbilaa. Sa'a sadii gaafii qaba gaafii kun adeebisa. Serious waan kun asii galtu noon tokko kana kanuma dubbiin kun dhugaadha moo kijibaa dhaggeeffadhu afaan Yesuus dubbatee Yesuus kijiban jedhu. Akkanaan sin jedha fakkeenyaaf feenet galgala kana sa'a sadii keessatti ammarraa sa'a sadii keessatti si dawwalaan jedha takka sa'a sadii irratti si dawwalaan jedha lama sa'a sadii boodaan si dawwalaan jedha jecha kun hundi tokko. Sa'aatii sadii sana irratti amma fakkeenya sa'aatii sana hin dabarsine jechi inni jedhe sun akka yaadatti. Hin darbine isaa. Afaan Oromoo kun siigalee moo inni jechuudha kun sa'a sadii keessatti. Amma ganama ammarraa sa'aan kan sa'a sadii keessatti si dawwala qoyxab na eeginsi jedha sa'a sadii keessatti si dawwala. Sa'a sadii keessatti na eegda jechuudha. Fadhu daqiiqaa 10 30 40 50 za'a takka za'a lama keessatti hanqana na eegdaa miti kana keessatti na dawwaleettee miti. Miti? Ishi kan akkasii. Sa'a sadiittiin si dawwala jechuun ganama sa'a sadiittiin si dawwala jechuun sa'uma sadiittiin san na eegdaa miti. Sa'a sadiitti akkaan si dawwalu ofirratti na eegdaa jechuudha. Sadii fi sadiin okay. Sa'a sadii boodaan si dawwala jechuun. Sadiin boodatti ni eega maaliif sadii sana hin tarre afuritti hin tarre waan ta'eef. Eeka amma Yesuus akka jedhe guyyaa sadaffaatti ani guyyaa sadaffaattiin kaafamaa jedhe. Ammaas deebi'ee guyyaa sadii boodaan kaafamaa jedhe. Kam fudhatta lamaan kanarraa? Yesuus lamaa jira yeroo lama du'e. No guyyaa sadiitti inni kaafama kan jedhe suni yeroo sanaaf inni yeroo guyyaa sadiitti yeroo dhaqanii guyyaa sadiitti ilaalanii dhuguma kaafameera kun jecha Waaqayyoon jedhe. Laa isa dubbii okay boqonnaan Maarqoosoo guyyaa sadii booda kaafamee kan jedhu. Guyyaa sadiin booda hin kaafamne guyyaa sadii fi halkan sadiitti kan inni kaafame. Si dubbisaa qofa dhaggeeffatu. Yeroo namoonni dhaqanii bakka awwaalame sana hin jiru. Laa jechuun Maarqoosni kijibe gaaggus. Okay no maal jedhamee eefama wajjin. Si dubbisa abshir si dubbisaa qofa. Guyyaa sadiin booda ka'e guyyaa sadiin booda. Dubartii akkanaa tana walii gallaatti abbaa manaa isaan qabaanne si heerumsiisaa waati. Abbaa manaa qabaattus qabaachuu baattus beekaa reen bara kana namuutu maddaa qaba. Okay Maarqoos
saddeet Amantiidhatti waliin gallu sila maal ta'a? waliin galle wangeela nu jiru amma walii gallu jira sadii moo saddeet guyyaa saddeet faati moo saddeet kana walii galuu deemna kun akkana jedhame Maarqos saddeet soddomii fi takka akkana jedha Yesuus ilmi namaa manguddootaa fi luuboota warra hangafootaatiin barsiisota seeraatiin guddaa dhiphachuu fi raawwatee tuffatamuun du'atti kennamuun inta guyyaa sadii booddee garuu du'aa in kaafamaa jedhe. Guyyaa sadiin booddee miti kaakan guyyaa sadiin booddee bakka du'e sanatti nagartanii obboleettii ta'u wangeelaan dubbisu jira bara kaati yattu sanis wangeela kaammatti naan jechuun ni jira waan itti jechuu jirtu kunis ni jira kana namma jedhe kunis ni jira sirra kana lamaan akkam goota Yesuus tulama tokko guyyaa sadii kaafame tokko guyyaa sadii booda kaafame. No guyyaa sadiin booddee bakka du'e sanatti nagartanii. Fakkeenyaaf anaa tokko hin jedhu gartee obboleettiin tiyya sanbata darbe kana boqotteen sin jedha. Obboleettiin tiyya arra boqotteen sin jedha. Dubbii lamaan kun hin fudhatta kan fudhattaati. Jechi waaqayyo guyyaa sadii keessa hin baane. Okay akkanaan jedha. Ani akkanis jedhu. Fiqaaduu maal jette? Fiqaaduu qo'asaa. Eenyu waan sin jedhu. Irra deddeebi'ee dubbise. Hin dubbisaa qo'e hin dubbisaa. Akka jedhu eenyu amma fakkeenyaaf obboleessi kee akkanaan jedhu feenatiin Suudi Arabiyaa kaleessa deemtee naan jedha. Obboleettiin tante feenat arra gartee gara Suudi Arabiyaa deemtee jedha. Jara lamaan kanarraa kamiin fudhadha dubbii isaanii? Akkasii yookaan guyyaa sadii keessaa hin baane bare. La ilaha yaa jiran afaan Oromoo isinii gala afaan Oromoo yaa jiran afaan seelluu afaan waan jedhe mee feena sirraa gabaabsaa boru sa'a sadiittiin si dawwalan sa'a meeqattiin si dawwalan jedhe sa'a sadii jechuudha sa'a sadii maqaa moggaas sa'a itti si dawwalu moggaas moo moggaaf amma inni kun waan ma waaqayyoo ta'eef mana beeksise malee guyyaan dhufa waaqayyoo hin beekamu garuu hin beeksise obboleetti dhufarran jirru jirtaati ati na wajjin jirta ramme uummata kan nagargaa rabbi sodaadhu maal afaan mee nagargaara wallahi ani namni yoo na khabarin arra wayya namni waan hin taane okay wal sinje osoo namani hin ta'a ustaz Muaz ani okay sinje garuu naman maal godha Okay, akkaan jedhu feenat boru mana rammeetitti laayifiidha boru mana rammee za'a sadiitti hawala garruun sin jedha ballamni keenya za'a meeqa? Sa'a sadii boru. Sa'a sadii boru. Okay, boru mana rammee sa'a sadii booda wala garra jechuun sa'a meeqa? Sa'a hime? Sa'a sadii booda jechuun sa'aan itti aantu meeqa? Sadii booddee. Sadii booddeen? Sa'a shantaa yoo fadhu za'a sadii fi cinaa. Faduzaa sadii deeqa 45 faduzaa 5 faduzaa 6 faduzaa 7 jechuudha. Yaada maxaafa hin deemi yaada maxaafa hin hojjetin. Yaada wangeelaati qoy gobazi kiyya. Yaada maxaafa hin deemini. Ortodoksii qoy peentee hojii naasaa jira. Yaada wangeelaati hin deemi malee yaada. Ani beente miti. Ortodoksii. Okay. Feenatti ni galatome. Wandi dhiira kana wajjin naasaa qoy. Gobazi akkam jirtu? Okay. Galatome dhiifamu ni gaafattaati seeyye. Jirra. Yeroo waliin nan dhiisin namoota kana wajjin maqaa isaa. Ortodoksiidha mootii peenteedhoo? Ortodoksiidhaan. Hayyee Yesuus Kiristoos guyyaa sadaffaa kaafame moo guyyaa sadii booda kaafame? Guyyaa sadaffaatti du'a moo'ee ka'eera. Guyyaa sadii booda kan jiru eessatti jedha dubbisime deemiti. Amma bakkaan dubbisa kana jiru ramme gurbaan kun dilaan dubbisu jiru maaf iyya duraan? Maaliin dubbisu jiru duraan? Nageenye. Naqaba godhattee hin dhageenye dila obboleettii teenyaaf dubbisu kana eessa turteet? Okay, siifin dubbisayyee. Okay, siifin dubbisa. Guyyaa sadiin booda du'a moo'ee ka'eera. Guyyaa sadiin booda du'a moo'ee ka'eera. Guyyaa sadaffaatitti du'a moo'ee ka'e moo guyyaa sadii booda ka'een siin jedhe boo? Guyyaa sadiin booda. Guyyaa sadiin booda guyyaa sadaffaa guyyaa sadiitti hin kaafamne jechuudha guyyaa sadii booda kaafame. Akkasii? Hijiba jechuudha ayyee tana dhiise jechuudha guyyaa sadii booda kan amantaa ta guyyaa sadaffaatti gartee Yohaannis 17:23 irratti jedhu san ta kijibaati jechuudha. Kijibaa miti tokkuma san. Wangeela ni qabdaameef dura hatummaan nu dubbisaa goobazii.
Wangeeloo biraan qaban iddoo hojiin jiran. Iddoo hojii taa'ee kan rabba shaaduba waan wangeelaa biraan qabneeti. Boqonnuma taan dhalattee argitee hin beektu ammatiin hin beekaa. Ara maaf hin beekne nan beekaa beeknanuu amanaa Okay. bitan. Guyyaa sadiitti jechuun guyyaa sadiitti kaafame moo guyyaa sadiitti aandulee soosti. Guyyaa sadii kaafame moo guyyaa sadii booda kaafame ka soos kan bu'aalaa kaafameetiin jettan san. Guyyaa sadiin booda du'a moo'ee keera Yesuus Kiristoos. Okay, afaan Oromoo dhagee miiraan deemin afaan Oromootitti eegis waa sii galcha. Yoo afaan Oromoo kun sii gale waan takka wangeelli sii gala. Taarikhni irraa qaniin Itoophiyaa meeqa irra si bira? Qaniin meeqa irra guyyaan? Digdami wayi hin beektu. 26 jedhi bu'aan Ameerikaa taa'een hin beeka. 26. 26 mi? Okay. Akkanaan siin jedha. Fiqaadu mana kee balbala kee biratti wal agarraan siin jedha guyyaa 28. Guyyaa meeqatti? Yaanni keetii fi yaanni macaafa walitti dhufu akkasitti Aboo yaada afaan akka namni yaaduu fi akka waan yaadu garagara. Waan yeroo barbaadetti waan barbaade raawwata. Waaqa kamtu yaadee miti Yesuustu dubbate kana waan lama kijiba lama nutti himee bara. Yesuus Kiristoos jechuun ukkoo waaqa jechuudha. Yesuus Kiristoos ukkoo ergamaa waaqayyo isa. Eenyu suusi gaafadhu iyyee. Fiqaadu nagaa keetiime? Jarra galata waaqayyo. Fiqaadu. Okay, takkaffaa irratti gaafii Jarra galata waaqayyo barbaada. Ani Ortodoksii yerummadha yaani maatii makoorraa akka dhaalaan natti darbe jechuun ittuma guddadhee jechuu barbaadeti. Keessatti haa guddadhuu malee Ortodoksii manni amantaa Ortodoksii kan barsiistu Amaariffaan miti. Afaan hundaanuun barsiistu. Haa ta'u malee ani dhaga'ikaa. Matsaaf quddusiin illee Amaariffaan jira. Qeesonni illee kan barsiisan Amaariffaan barsiisanii jechuudha. Wanta naan gallee jira. Afaan Oromootti sin barata. Sanaafan yeroon dhaqee baradhutti ani Amaariffa tanallee hin beeku jechuudha. Beektee okkee isa dhiisee mana amantaa Ortodoksii keessatti Yesuus ergamaa Rabbi jedheeti waaqeffama moo waaqa jennee waaqessina. Yesuus ilma waaqayyooti. Ilma waaqayyo jiraatati Yesuus Kiristoos. Isa dhugaata jechuudha. Jalqaba kan turedha jechuudha. Wanta hunda dura kan ture jechuudha. Si dura kan ture Islaama dura kan ture jechuudha. In waaqeffama moo in waaqeffamu? Akka amantaa Ortodoksiitti. In waaqeffama maaliif in waaqeffamu dare? In waaqeffama maaliif in waaqeffamu dare? Okay. Yesuus irraan taree waaqa meeqaa waaqeffama? Yesuus booda oomtuu waaqeffamu. Maariyaam ni waaqeffamti. Sillaaseen ni jira. Gabriel ni jira. Mikaa'el ni jira. Osoo lakkoofnee hedduu jira. Isaan kun ni waaqeffamanii akka mana amantaa Ortodoksiitti jechuudha. Dhaabbadhu qo'isitti nima waa'ee waaqeffamuu ati bakka barbaadde jiraattee haasa'uu dandeecha akka itti waaqessite ani beekus. Garuu sillaasee jechuun maal jechuudha amma gaafuma irraa qabaasumatti Ortodoksii turte Amaariffaan barachaa turte sillaasee jechuun maal jechuudha. Inumaan beekuun jee bara inumaan na qabalee Amaariffi naannumattuun galtuun jedhe bara isumaan na dhibee miisila. Beektu miti waa'ee sillaaseen beektu. Maariyaam jechuun maal jechuudha. Maariyaamiin kaa haadha Yesuusii miisila. Akka ati dhalattee fi Yesuus Kiristoos akkamitti dhalate piroosesii kam keessa darbee dhalate akkamitti dhalate. Ani bargaafii si gaafadhuun adii bishimanii baratiin an gaafatini kaa. Fiqaadu muciyyoon Islaamaa miti bari Ortodoksuma akka keetiiti. Mana waldaa keessa dhamaatee. Ortodoksii na dhalaa uffatanii Ortodoksii naman taasistu. Garuu ustaas osoo ajjabdu barreessanii waliin gaafatina. Feeneeti callisime. Callisi gaafii kiyya suusii. Fiqaadu. Suusii wajjin jirra callisa. Qoy. Callisa suusii wajjin jirra. Gaafirra jira waan ta'eef callisa amma callisa. Boombatachini qoy akki taatu. Muciyyoon afaan Amaaraatiin baratama ani har'aan tana nama Fiqaaduu jedhamu kan afaan Oromoo beeku
kan amantiin ani hordofu qabu. Callisi hin beekti. Callisi afaan Amaariffaa yoo ta'e hin beekti. Callisi. Callisi hootu hin beekti. Callisi hin beekti afaan Amaariffaa yoo ta'e hunduu hin beeka maali? Hin beekuu jechaa jirti. Hin beekuu sirraa barachuu barbaaddi maa batachitaati? Kanaafuu. Si. Eeshi ati naaf deebisee shi hin beektanii ati deebisees. Ortodoksii miti inni Anuma hin beeku barmasaa quddisi Amaariffa dubbisi hin beeku hin dhaga'ullee dhugaa dubbachuudha. Akkasi deebisi waan si gaafate waan rammeen sin jedhe kana. Haaluma fedhanii walii deebisanii barbaadu qofa. Yesuus Kiristoos akkatti dhalate hin beektu jechuudha. Batanitti dhiisa. Deebisuuf dhiisa. Bari qaaduu bar naa deebisiisuun jechuun jira malee ani hin beeku. Naa deebisiisiin jechuun jira malee hin beeku baratii sillaasee maalii jettee na gaafachuu jirta gini hin waaqeffamaa siin jedhan. Ergan beeyne immoo jechuudha. Ergan beeyne deemtee afaan keetiin waan barbaadeen afaan barbaada. Afaan Arabaa barachuutu caala moo afaan Amaariffaa barachuutu caala? Zibilla. Lees naan deebistu kaati waan isiin jee. Afaan Arabaa barachuutu caala moo afaan Amaariffaa deebitee afaan Amaariffaatiin baradhu kaa maal sii godha? Ani afaan Amaariffaa isee afaan Arabiffaa isee afaan waan feeguu ta'e daandii sirrii ishee boruuf na gargaartuun barbaadadha malee afaanii miti kaanii barbaadadhu sii galee. Daandii sirriin micoo daandii sirriin Yesuus Kiristoos qofa daandii sirriin jaalattus jibbitus namni karaa hin qabne karaa hin beeku beektaa nama cilmatti Yesuus Kiristoosiin dhalate malee nan uume. Yesuus Kiristoos karaa jireenya fayyina kana qaba. Yesuus nan uumne kaa. Yesuus Kiristoos si uumeera jalqaba ture jalqaba wanta ilma waaqayyooti ilma waaqa jiraata teegga jedhame. Yesuus hin uumamin uumame malee hin uumne bar. Wanta ati modeela godhattee deemtu maalidha? Fakkeenyaaf wanta ati modeela godhattee deemtu maalidha? Amma ati odoo musliima taate wanta ati modeela godhattee karaa isaati irra deemaa akka inni itti deebitan deema jettu eenyudha? Waaqana uume. Waan musliimaa dhiisii waan keetii ortodoksii waan si gaafatte goobazii deebisiin baqatii. Maal jechuudha? Maal isa gurbaan? Maal jechuudha wal bira namni afaan dhaggeeffatu ani dhaggeeffatu Amaariffaan beeku dhaggeeffatu mucaan tun Oromoodha ani Amaariffaa hin beeku hin baranne. Ani Amaariffa gaafachaa jiru koo amma dhaggeeffatu kaa. Amma be laalsini gaafii afaanitti nan qabina maaf jennaan karaa main pointiitti gara main pointiitti mucaan tun waan namatti garaagarummaan jirutti deemaa deemna jechuudha. Gara garaagarummaan jirutti. Deebisii mucaan waan si gaafatte dhiistee nyettees deebi islaamummatti mucaan anjoolleen islaamaa tokko dhuftee ustaada akkana na dhibe akkana islaamaa ani akkana jennaan. Maal jechuudha? Keessan maal waan ta'eef keenya maal waan ta'eef hin tuqamne wal bira qabnee ilaalla. Wal bira qabnee ilaalla. Kan akkama goone jechuun gaazexee. Wal bira qabnee ilaalla keessan maal waan ta'eef keenya maal waan ta'eef. Qoy fiqaaduu. Keenya akka barbaade xureessaa ol tana sirra teechanii kan keessa immoo tuqina jedha. Eenyu waan taataniif. Fiqaaduu deebisiifati gaafatteef. Jammartuu sun musliima moo kiristaana amantii ishii gaafadhuuti deebishii seeraan deebisiif. Goobas. Jeeqee liquu jedha waan ta'eef. Dhaggeeffannu jalqaba dhaggeeffadha. Akkana jeeqee hin miliqne. Ela, Fiqaaduu waa xiqqoo na caqasime. Fakkeenyaaf namni musliimaa tokko osoo dhufee ati barnoota afaan Arabiitiin barsiifta yookaan ammoo masgiida keessatti fakkeenya beeki. Afaan Arabaatiin baratama wanni kun ammoo naaf hin galle afaan Oromootiin sirriitti ifanaaf godhi sii galee osoo akkas naan jedhe xayyib jedheetiin gattaa'een sirriitti afaan Oromootiin adda baasee barsiisa nama san. Kanaafuu mucayyoo waan jettee anaaf hin galle afaan Amaaraatiin kan baratamu sun adda baasii na barsiisisin jettee akka nama tokkotti kabajaan si gaafatte waan ta'eef adda baasii fi suuta jedhin jeeqini itti fufe. Dhaggeeffadhaa amma adeemsa sinitti asirratti jechuudha. Wanni keenya tuqinii wanni jedhamu hin jiru jechuudha asirratti. Keenya samantaadhaa keenya adeemsaa fi maali nurra asirratti namuyyuu immoo deebisigaa adeemsa nuti takkaa namni nu naan hin adeemnu. Taa'ee nurra waa'ee keenya dhiisi muciyyoodha deebisi. Gaafii ishiitiif immoo deebiin kan koo wangeela guutuu daqiiqa qabu kanarratti si barsiisuu hin danda'u. Deemitii mana amantaa deemitii seeraan taayitii baradhu. Dhiira ija keessa ilaalini achi keessa hin utaaliniiti. Deemitii seeraan taayitii wangeela baradhuuti waa'ee wangeela sirriitti hubadhu achis quraanas baradhu hunda baradhu. Ani garuu asirratti sa'aatii qabu kanatti barsiisuu hin danda'u. Gaafii koonaa deemisi jedhe malee baranni warri kiristaanota warri as jala jirtanii deemaa as jala ba'a. Wanni tokko isaan kun jedhu
Jallina sin barsiisan jechuudha. Kiristaanonni asala jirtan asalan taa'ina dhugaa baata. Reebi yaa. Jallina sin barsiisan malee waan tokko waan seefu. Nakkisin asitti. Atuu jallaadha deemu. Diyoom diriirtee beektaa miti. Ustaas oguma jedhe mucaan. Ustaaza waa'ee seeklatti Amma shaadaa qabsiisaa ishee kana. Eenyu siin fe'e maal? Waa'ee kan guyyaa sadii. Okay, suusu ortodoksii feenatti na gaafadhu ortodoksiidha. Kun asi gaafattu iyyee. Na gaafadhu garuu shaadaa qabsiisaa dura otoo shaadaan qabatin na gaafatin. Asi gaafattu maali? Shaadaa qabattu? Ustaas shaadaa qabattu. Noo deemi qabattu. Hin qabattu. Inshaallah hin qabattu. Maa nama arrabsuun? Konkeetti namni gaafis hin gaafatu arrabsoodha. Konkee namaan jetti yaayi. Gaafadhu. Waaqayyoon kan kee akka yeroo dhageenye namni raattu namaan jedhe irra xiqqaata nama mootummaa waaqayyoo as jedhate xiqqaattuudha baramma. Beeka kana hin beeka garuu. Nama si'a baaree gaafii deebisiif. Okay na gaafadhu. Amaariffaan baranne jette isaa. Na gaafadhu barbaadu. Yaani mana amantaa ortodoksii kan barsiistu Amaariffaa. Kan Oromiffaa jalqabame bara 2015dha. Yeroo sanitti immoo biyya adeemeera biyya Arabaan jira. Jauh kanafiyyuu Yesus maal jennee waaqessana Yesus waaqadhaan waaqeffamamoo Yesus ergama Rabbiitiin waaqessana mana amantaa Ortodoksii keessatti. Ayyee kun mana amantaa Yesus waaqayyoon keenya Oromoo bichaaf miti kan uumame. Afaan hundaafi. Haa ta'u garuu waaqayyoon dura haddaamiif uumame. Fakkeenya ifa mana godha warri amantaa Musliimaa. Isaan amma fakkeenyaaf afaan Oromootiin miti kan isaanii barreeffame afaan Arabaatiin. Karanas dhuftu wangeela afaan murteessu. Afaan kan murteessu nuyi warra dhala namaa ta'aniif malee fakkeenyaaf giisi anama beetekiristaanii keessatti giisiidhaan hin baratama warri afaanicha beekanii afaan meeqan baratamuu hin danda'ama kun afaan amantaa miti. Ati afaan beektutti hiikattee matsaafatti amanuu ni dandeessa yookaan quraanatti amanuu ni dandeessa. Inni guddaan afaan kanaan barannee borullee adde afaan Arabaatiin hin baradhee quraana afaan Oromoon beeku jechuu dandeessa. Kanaaf kara kanaan ittiin deemin afaan Amaariffaatiin sin barsiisee kan jedhu wangeelli hin jiru. Yookiin Amaariffichaa yookiin Oromoobichaa yookaan hundaafuu miti quraanallee ta'ee wangeelallee ta'ee jechuudha. Kanaaf obboleettii kiyya hin dogoggore. Seenaa akkasiin jechaan jiru baratti. Deebi'anii gaafii gaafadhe qofa naa deebisi malee achii urufa keessan deebifa. Okay, si gaafadhu. Urufa miti gaafadha bifti. Okay. Gaafa guyyaa 5 abboodha miti. Gaafa guyyaa 7 Sillaaseedha. Gaafa guyyaa 12 akkasii Mikaa'elaadha miti. Isaan kun waggaa keessatti gaafa ji'a isaanii hin naggasaa taabonni hin ba'a itti sagadamaa jechuudha. Isaan kana hundayyuu itti sagadama. Silaatii kan nu uume Rabbi tokkichaa wallaala keenyaanis haa ta'u beekumsa keenyaanis haa ta'u itti sagadaa turre akkamittiin isa kana hundatti sagaduu dandeenya? Gonkumaa isaan itti sagaddu. Taabotatti kan amantuuf abboomin kunneen taabotatti kan amantuuf. Suusii kana of gaafatu ofuma akkamitti sagadaa ture maal kan ture? Suusii si'iilitiin sagadamu. Kan jilbiifatan suni jilbiibi kabajaati malee hin sagadamu. Haa sagadamu Yesuus Kiristoos qofatti. Yoo deemu barbaadan deema malee waan adda addaa dubbatna pilis tokkoffaa moo inni afaan Oromootiin malee Amaaraan malee Oromoo hin baratamu jettu suni Amaaraan barsiisan Oromootti gilcuma si hiikan deemtan abbaan barbaada amantaa barbaada hordofuun mirga keessan garuu waan adda addaa dubbatna pilis si'iilitti immoo hin sagadamu macheen si galee sagaddii kabajaati malee hin waaqeffamu si'iili yookiin Gabrieliin waan akkasii kun waaqeffamu si galee taabotatti sagadamu. Taabota jechuun koo mataa isaatti kabaja qaba. Maaliif achirra jira bare? Kabaja qaba bare. Kabaja guddaa qaba. Maaliif abboomin kurnaan irratti barreeffamee jira? Abboomin waaqayyoo kurnaan irratti unkaan jecha namaattuu hin kabaddu. Jecha waaqayyoo abboomin kurnaan irratti xaafamee jiru sana. Feenet ani gaafiin qaba. Ani gaafiin qaba sillamaan irraati. Ani gaafiin qaba siifi maakiidhame akkas natti fakkaati. Yeroo sooshaal miidiyaa irra dhufnu kanaaf hin sagannu kanaaf hin jilbifannu jennee kaaduutti jirra. Kaaduun hin barbaachisu normaalii waan lafa irratti godhamu otoo dhufnee dubbannee bareedaadha. Okay, si dubbadha waan barbaadan. Qoyka taabotaaf hin sagannu kan jettaniif hin sagannaaf otoo sagaduu fi otoo itti amanuu baanne yaa taabota 44 ati waan kana naa godhi jennee
ittiin tasaalu. Kunis sigdatti agarsiisa. Naagod injenu dogoggorisi takka sagadaa ture malee asirra dhuftanii kaaduun ikkoo abbaa abboota amantaatti hin bu'in of kabaji. Abbaasi maaliif kabaja qabu? Barbaachisu sun dubbadha waan namatti hin bu'in waan matsaafni jedhu fidi nu gaafadhoo dadhabne siif deebisna warri nu caalan illee waan matsaafni jedhu kan barsiisan ikkoo qeessonni keenya bar waan matsaafni jedhu doo barsiisan hundi keessan islaama taatu dhugaa dubbachuuf iyyaan waan darbaas hin barsiisan naati boru saasallee narrabsita qeessota warra rabse abboota amantaa boota hin bu'in wala sheekota wala qeessota gaafii geefidi natu deebisaafi dhaggeeffadhu seenaa asirra dhuftanii kanaaf hin sagannu tsuwwaadhaaf sagadaan jirru nuti tsuwwaa qamma isaan jiru lafa lafini qoda dhaggeeffadhu boo maayikii irratti qabaan nama rabsuun fedhu maayikii nama narrabsiin kaate taabota jechuun sitti maqaa dhaggeeffatu taabota jechuun akkuma maaliiti akkuma maksiida deeman kana taabonni kanuma garaagarummaa hin qabu masjiida dhugaa deeman maal sagadan maal keessa waan achi jiruuf as sagadan sun mukatti sagadsanii yookiin immoo masjiisetti sagadanii miti. Biyya Arabaa jirta yoo ta'e masjiida deemtee beektaa biyya Arabaa jirta yoo ta'e masjiida deemtee beektaa masjiida keessa maaltu jira? Maaltu jira masjiida seentee beektu? Sagadanii reessaanuma bar waan biraan qabu kanuma malee taabota jechuun homaa miti. Kanaafi waan baay'ee dubbatiin. Hoo deemtan akkasuma taabota keessumtu beeta kiristaanii keessumtu jiru ittanii kaaddu barisin gaafas dhuftan. Arabaakish taabota keessa maaltu dhabame? Maaltu dhabame mana amantaa keenya keessa maaltu dhabame? Wanti dhabameera saanota qaawwa islaama taanaa osoo hin taane porososii atsee miniliksan lafa nurraa godhan tibiiwwan sana gataa nurraa sin hin jechu. Asitti kaa'amee katolikaa barachaa jirta malee waa'ee sirreessa jechuutti waan hundi keessanuu hin beektan waan achi keessa jiru hin beektan deemaa turtanii afaan illee beekuu baattan waan achi keessa jiru taabootaas akkam godhanii akkamitti jilbifatanii maal jedhanii hundi keessanii beektan. Waliin ganina. Otuma beekan nu falama le bar ni beekna garuu otuma beekan nu falama jiru hin jiru jedhu waan nu Ustaas ifama waan. Ayya. Kubicha sinitti mani barbaachisaa ta'e hin bu'a. Wanti isinitti mu barbaade asirratti amantaa kamittuu bu'uun hin barbaachisu. Oo nuun taane amantaa dhiisne nuti akka amantaa qayyarachuu hin dandeenya. Isin afranuu ortodoksii. Waan achi. Yaa ortodoksii miti lasimu ortodoksii ሆናል እንጂ ortodoksii አይደለም. ኦርቶዶክስ ነኝ እኔ በአማርኛም ከፈለግሽ በጣም ኦርቶዶክስ ብትሆኚ እንደዚህ አትሆኚ ነበር። በጣም አወራለሁ ምክንያቱም እምነት ላይ መቀለድ አያስፈልግም። ኦኬ እዚህ ስትመጡ ለምንድን ነው የምትክዱት? ለታቦት ምንም አልካን የካን ነገር እስቲ ንገሪን። ጽዋን ቀምስም እያላችሁ ለምንድን ነው የምትክዱት? መጀመሪያ ቃላቱን ስትምና ቆይ ጽዋ ማለት ከቀመፈሙ waaqayyoon dhiiga isaatii fi foon isaatii akka nuti beeknu sirraan barbaachisu haadhu kwaan ikko እኔም beektu kaasoo beekti amantaa kee akka carqiitti jijjiruuf hin kaattu nama walii galta malee አሁን ገባኛ አሁን እኮ ምን ገባሽ በደንብ አጥንቻለሁ ገባሽ ዝም ብለሽ ጥርግ ብለሽ የኛ ሃይማኖት ላይ ቡይ ካኑ ለቡይ ሃይማኖት እየተሳደብኩ እኮ አይደለም ስለ እምነት እያስረዳሁሽ ነው። ለማርያም አንሰግድም ለታቦት አንሰግድም አትበሉ እዚህ እንሰግዳለን። ይሄ መፍትሽ ነው ግን እንደዚህ ብለሽ ታቦት ጀቹን ዋቀዮን ከንዱር በርሬሴ ወጨብሞ እንደብሴ ሙሴዳን ኦፊኬቲ ታይጀት በርሬሴ ጀዴን ታቦኒ ታቦት እግዚአብሔር ከሆነ ታቦት ፈጣሪ ከሆነ ለምንድን ነው ቆይ እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ታቦት ፈጣሪ ከሆነ እግዚአብሔር ከሆነ 44ቱ ታቦት ብለን እንሰግድለት የለ እንዴ? ሚዲያ ላይ ስትመጡ እኮ አባቶቻችንም እኮ ይከዳሉ። አንሰግድም ለታቦት አንሰግድም ለማርያም ቄሶች ይከዳሉ። አንቺ ነገ የትም ቦታ ሄደሽ የሃይማኖት አባት የተባሉ ሙስሊም ጋር ሄደሽ ካጂ ናችሁ። ኖ እንደዛ አትበይ። ሙስሊም ሲነረፍኛ መንገድ ላይ አመንታ ከኛ ላይ አረባን በርሲኔ እንዳንቺ አይነት ነው ሰው ስድብ ማስተምራው እስቲ የኛ ሃይማኖት ማንም ስድብ የሚል የለም። ኦኬ ስድብ የሚል የለም። ማግራስ መጡ እኛን ስጥ የሚል እንጂ ስለዚህ ተሳደብ እያልኩሽ አይደለም። ምን እየሰደብኩሽም አይደለም። ግን መካዳ አያስፈልግም ነው እዛ ጋር ምን ሰር ማለት የትም ቦታ ለማት አመንታ ኩሲንታኔሚ ልቡ አመንታ ኩሲንታኔሚ
achi keessatti kanan jibbee jettee miti afaan kee qabattee kan nuti deemuu Maakaaddarree daariitii deebisaa fi Maal kan hin kaanu nuti hin kaanu anaa miti bara taabotaa fi sagannu ittaniin ikko. ergamoota yoo ta'ani kan waaqayyo walitti nu dhiyeessanidha. Siif agalu. Sagadaaf hin jirru oduu sagaduu baannee maal gochiidhaa fi itti tasaallee itti Eenyu fayyine. sagaddaa? Maal Si gochi sagadaaf sabala kan seennee itti fayyine. Saballisii Sagadaaf itti malee iyyaan ortodoksii itti sagadaa jirtan. In sagadamu kan kabajaat malee waaqeffamu siiliin. Amma isin raafoon ayyama. Okay, dhageenya waan dhageenyasi. Addides. Aramee deebiin hin bu'in isa deemta. Makki. Okay. Makki. Ifaa jirtani. Maa ijoolleen tun mirqaante kanatti. Amma waa hedduu isinirraa baree waa hedduu isinirraa dhagee. Eenyu taaboota 44 san Itoophiyaa keessa jira moo bakka hunda jira? Itoophiyaa keessa Ustaaz yaanicha ani agarseena dhaggeeffatu fallafanii matmaata. Dhaggeeffatu waa sittama. Ani fakkeenya dandeettii isa si ibsuu dhiisuus nan danda'a. Dandeettii qabaachuus nan danda'a. Sanii baseetu wajjin dubbachuu hin dandeecha garuu dandeettii akka si ibsuu jechuun barumsa isaa keessa gadi bu'ee hedduu hin danda'u. Amman beeku Goobas, hangasan goobas. Ayya. Bareeda waan jedhee. Taaboonni 44 san naannoo Oromiyaa keessa jira moo naannoo Gondar jira? Akkasiin jedhamu Gondor hin dhufne. Gondoris hin jedhamu. Eessa jiraan jedhe? Gondor Oromoodha jedhee hin dhufne. Itoophiyaa keessa eessa jira jee? Itoophiyaa keessa jira walumaa gala. Itoophiyaa keessa eessa jira? Kutaan Oromiyaa kudha takka kutaa Oromiyaa keessa ni jira? Amma fakkeenya addunyaarra jira wanti kun addunyaarra jira addunyaarra jira maaliif nama fakkeenya akka baay'ina biyyattiitti malee taabonni 44 kun fakkeenya amma warrootuma ergamootaa jechuudha Maariyaamii Garbeelii Mikaa'ilii kanneenuma isaanuma jechuudha isaanuma bakka uummanni jirutti beeta kiristaanii ijaarratee itti hamana innis immoo fakkeenya waan itti hamanii bakka ol ka'aatti wal gaafachumaaf malee itti namaan hin jenne gobazii ta'een jira keenya. Amma kana hunda dhiisaatii isinii wala taaboota fakkeenya amma isin bakka jirtanitti masqiinni hin jiru masqiida kana deemtanitti sagaddani masqiida kanaaf sagaddu masjida sagaddaniif rabbi keessan ibsaa no achi dhayneetti masjida siilitti hin sagannu nabi Muhammad hin sagannu maa hin jiru siilii Muhammad siilii malaayikaa siilii Allah waan nama takka jiru minxaafuma masjida keessa jira malee siilii irras kan jiru koo waanuma wangeera irra jiru malee fakkeenya kanuma quraana keessanitti barreeffamee siilii wayii mana keessanii jira kan quraana keessanirraa jecha quraana keessanirraa sana waan biraatii miti. Quraana kan irra siiliin hin jirtu bar. Fakkeenya waan quraana keessan irratti barreeffamee sana irrattis barreeffamee jira. Tumarratti jecha tokko yookaan Maatiyoosii akkanaa jennee si'ool irraa intinirra si'il irraa qabna malee waan addaa qabannee wanti sagannu hin jiru nuti. Amma isin Yesuus nama jettanii fudhattan himee firraa dhiisaa tana waan si'ilii fi jinni. Yesuus nama jettanii fudhattan. Yesuus nama sana osoo hin ta'in Yesuus kan Waaqayyoon nuuf jecha nuuf ergee Waaqayyo malee dhalateedhaan. Oh, Yesuus Waaqayyo ta'e jedheen malee waan inni obbira kaasee nama nutti ergee miti. Ta'in dhalatee jechuudha. Har'a silma miira keessa nagalchitan akka taane naasa. Laala miira keessa nagalchine fi galteeni maal anuu caljeen taa'u jira maal isin jedhe. Bishaan dhugi. Dan jechuun gubdan maal keessan tu kameree dee. Bishaan tallaa jedhu. Dukkan bare. Dhiqadhu deemi. Bishaan tallaa.